beektaa si dhoksuun danda'u dadhabbii koo dhaabachuu dadhabee hundaa mucucaate qalbiin koo aanaan kan na qabuuf cimsee kan na dhabu situ beeka eessannaa kan Yesuus ammas na yaadachuutan seeka eessannaa kan Yesuus ammas na yaadachuutan seeka. Kanaanin kan abdachiifamee achi dhaabee Museen waan gungumeef karaa fi malee ittiin gaalle gungumiin garaa koosii duraan dhokatuun argita maaloo yaa Yesuus koo aanoo dadhabduudhaamaaf na dhiifta eenyummaa koo beektaa si dhoksuun danda'u dadhabbii koo dhaabachuu dadhabee hundaa mucucaate qalbii aanaan kan na qabuuf cimsee kan na dhabu situ beeka eessannaa kan Yesuus ammas na yaadachuutan seeka eessannaa kan Yesuus ammas na yaadachuutan seeka. Asifachinaani abdii annanatti irraanfadheen asaasa diina koona gargaara see dhaggeeffadheen har'a kachuu kootiif fedha garaa kottinni kiyyoodha gudunfaa koo hiikuuf keessaa koo qulleessuuf ajjabaadha eenyummaa koo beektaa si dhoksuun danda'u dadhabbii koo dhaabachuu dadhabee hundaa mucucaate qalbiin koo aanaan kan na qabuuf cimsee kan na dhabu situ beeka eessannaa kan Yesuus ammas na yaadachuutan seeka eessannaa kan Yesuus ammas na yaadachuutan seeka. Dadhabbii kee keessaa namni waaqummaa koo ni mul'ata ayyaanni koo duwwaan si gahaa dhaabadhu jettee gooftaa humna kee naa kenni ayyaanni kee duwwaan na gaati siin eegaa yaa Yesuus na yaadadhu fannoo kee jalaatti eenyummaa koo beektaa si dhoksuun danda'u dadhabbii koo dhaabachuu dadhabee hundaa mucucaate qalbiin koo aanaan kan na qabuuf cimsee kan na dhabu situ beeka eessannaa kan Yesuus ammas na yaadachuutan seeka eessannaa kan Yesuus ammas na yaadachuutan seeka. Atoo amaana maadhaa warra dadhabanis gargaaruufi hawwiin koo guddaadha jabaadhee kaachuu koo xumuruufi akkaan isan dhiifneef na keessaa bulchite cawwaa gaarii abdiin koo si bira adaraa yaa Yesuus na gargaari eenyummaa koo beektaa si dhoksuun danda'u dadhabbii koo dhaabachuu dadhabee hundaa mucucaate qalbiin koo aanaan kan na qabuuf cimsee kan na dhabu situ beeka eessannaa kan Yesuus ammas na yaadachuutan seeka eessannaa